waraanni bilisummaa Oromoo Khalixaaf jiddu galeessa Oromiyaa keessa socho'u aanaa laksaasi gaafan boofa keessa tumnoota sirnaan gorjiru irratti haleella raawwatee jedhan oduu gambiraatiin godin Harargee baana cinaaksanitti lolumnooti adda naannoo Sumalee qonnaan bultoota Oromoo rabbananii lubbuun namoota darbuu dubbatama reporter teenta kaayiroo irra dhaga'eet moona qabsoo bilisummaa Oromoo zoonii kibba dhabamsiisuuf yaaliin baay'ee yeroo gargaraa taasifamtullee tokkolleen hin milkoofne jedhe waraanni gammachuu abbooyyee oboon zoonii kibbaa qabsoo dhiisee ba'ooggana isaanii bulees goollichi dheengee bonayyaatii waan burjujjaa fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaaf jiddu galeessa Oromiyaa kumaandoo leenjisuu isaa dubbatamaa ye'uun ingidaa gabaas bal'aa midhaase jedhe imbaasiin Itoophiyaa Masir Kaayiroo jirton kololeessirra jalqabde cufamuufi jedhan biyyeetti jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii Suudaan haleella loltoota Itoophiyaa daanga ce'uunarra banan fashaleessee jette jirti gabaabsin irra dubba'an kolooneeli duguug sanyii Rwaandaa kabar 1994 irratti ilmaan nama gatuun hidhaan cimaa wagga 35 itti murtaa'ee turmanidhaa keessan lubbuu dhabee jedhan Teenistoo Baagusoora jaarsi gan 80 Khayriyyaa Abbaa Qabeenyi raadiyoonii televiziyoona Liibira Dimiila Koliinsaa Feelis Kaabuugaa lotorii du'a fudhachuu warfi birdeemee jedhu biyyi Paawul Kaagamee Kigaaliitti maluun diraama wal fixiinsa kasaati 2004 keessatti xumurame san daawwacheemna fulbaan 27 bara 2021 guyyaa wiixataa guutuun oduu qabnu kunoot. kutaalee addunyaa irraa hordoftamanattu nageenya keenya isinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN baga booruu gannaa baatanii bacaqii gannaa baatanii birraa ifaa agartan isin jenna oduuwwan sa'aatii kanaan Abiraan Birruutu isinitti himaa haga xumuraatti waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dadhabsiisuuf yaaliin yeroo garaagaraatti taasifame hin milkoofne fuulduraa fi hin milkaa'u jedhee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa. Waraanni bilisummaa Oromoo har'aa dhaloota dogoggora seenaa kaleessarraa barateedha. Qaama shira diinota isaan waldii gosoo hin taane ka dursee dammaqee qabsoo sabichaa galmaan ga'u fuulduratti tarkaanfatudha jedhee jira. Waboon zoonii wan kibbaa fi giddugalaa humna haaraa leenjisan bifa addaatiin eebbisuun bobbaasanii jiranii Yihun Ingidaa gabaasa bal'aa qopheessee jira. ganna dheeraaf lolee lolchiisee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa hoogganuun maqaan isaa ol ka'ee dhagaamaa kan ture goollichi dheengee dhiheenya sirna biltsiginnaa Itoophiyaatti araaramee booleen galuun ijoo dubbii hedduun irraa dubbataa turanidha. Murtoo nama kanaa hordofee miidiyaalee fi aktiivistoonni biltsiginnaan sooru kun xumura shaneeti waraanni zoonii kibbaa diigamuu kan mul'isudha jechuun wal harkaa fuudhanii labsan. Haalli yeroo ammaa qe'ee goollicha dheengee duraanii mooraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatii mul'atu garuu kan miidiyaalee fi dabballoonni sirna aangoo irra jiru labsatan kanaan faallaa fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa duraanuu godinaalee Gujii lixaa fi Booranatti lafa bal'oo dhuunfatee jiru shirrii fi cubbuun mooraa qabsoo keenya diiguuf taasifamu hin milkaa'u jechuu irratti argama. Waraanni kun yeroo caccabe diigame jedhamuun sirna aangoo irra jiru labsamaa jiru kanatti humna guddaa leenjisee eebbisee bobbaasuun deeggartoota isaatti hamilee horuuf danda'eera. Sirni eebba jajjabee kan zoonii kibbaatti raawwatame kun miirri gammachuu hamilee fi simboo waraanaa adda ta'e kan irraa calaqqisu ture. Sirna eebba kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa gammachuu abbooyyee dabalatee keessummoonnii fi hawaasni naannoo hedduun argamaniiru. Ergaawwan bu'aa bahii qabsoon Oromoo keessa lufe yaadachiisan humna haaraa eebbifameefis hamilee ta'an waltajjicha irratti darbaniiru. Ganna sadiin dukkana keessa turre. Jaallan qaqqaalii ilmaan teessan dirreen kun hoofte dirree san keessaa ba'an Oromiyaa mara keessatti qabsoo hadhooftu gaggeessan. Dhugaatti rasaasa fixatanii
waan diinaan haadhan dhaban beela'anii waan nyaatan dhaban madaan isaanii irraa mufte san cufuuf danda'anii diinatti dhokaasanii diinarraa qawwee fuudhanii rasaasa qawwee diinarraa fuudhan sanii dhokaasanii haala yeroo san keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa gargaarsa uumaatuun qabdu waraanni kun bultii 15 keessatti balleessina jedha san murannoof kutannoo waan anan duratti kaase sanarraa kan ka'ee dhufee armaan bahetu. Mooraa qabsoo Oromoo kan zoonii kibbaa diiguuf yeroo garaagaraatti shirri hanga ilmaan sabichaa kaayyoo tokkoof hiriiran wal dura dhaabuutti gahe xaxamaa turuun sirna eebba woboo zoonii kibbaa kanarratti ibsameera. Hammam shirri nu diiguu kaayyeeffate sirna amma jiru jalatti sitti fufee jiraatullee woboon har'aa dhaloota dogoggora seenaa kaleessa irraa baratedha jedhu hirmaattonni sirnichaa. Dirreen tun ragaadha. Marroo sadii bakka kanatti keessaan ABO diiguudhaaf jaallan dirree akkasii kan keessatti caa tokko jala qubatu kan foddaa tokko keessaa bishaan waliin dhugaa turte shirri keessaa gaditti dhufee jaallan sana wal haasisaa ture. Uummanni kun ni beekaa jechuudha. Eeyyeen garuu seenaarraa barate gaa ijoolleen irraa. Murannoo akkanaa kana fuute gaa ijoolleen har'a bakka kanatti waltajjii agas bareedaa kana nu uumaniifi wareegaman amma duratti isiniin jedhe kan cufa keessa dabarte. Rasaasa dhabdulleen kaan duutee qawwee irraa nyaaphaa jeeftee rasaasa keessaa fuutee kaampii haatee kaampii keessaa baasaa turteen akkanaan bakka kana geenye har'a moo eessa jirra? Eeyyen isa san keessa dabarree har'a biyya abbaa keenyaa dhuunfachuudhaaf falmaa hadhooftu godhaa jirra. Lafa Oromiyaa hedduu isaa dhuunfannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna isaa caalaatti cimsachuun imala lafa Oromiyaa bal'oo dhuunfachuuf isa dandeessisu kan ji'oota muraasaan dura bifa qindaawaa ta'een eegale cimsee kan itti fufu ta'uu beeksise. Battaluma woboon gama kibba Oromiyaatiin socho'u humna haaraa bifa adda ta'een eebbisee bobbaasu kanatti woboon zoonii giddugaleessaas humna isaa cimsachaa jiraachuu beeksiseera. Zoonii giddugaleessaatti leenjii irra kan turan humni haaraa waraana bilisummaa Oromoo leenjii isaanii xumuruun eebbifamanii bobbaafamanii. Waraanni zoonii giddugalaa irra jireessaan Salaalee fi Shawaa Lixaa keessa socho'u kun torbanoota muraasaan dura humna haaraa leenjisee bobbaasuunis waan yaadatamudha. Sochiin woboon giddugala Oromiyaatti taasisaa jiru jabaataa dhufuun qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti taasisaa jiruuf tarkaanfii murteessaadha. Sirna aangoo irra jiruuf ammoo yaaddoo jabaadha jedhu namoonni sochii waraanichaa xiinxalan. Qabsoon hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru keessumaa yeroo dhihootii as jabaataa dhufuusaa haalonni mul'isan hedduun jiraatanis waraanni kun bara dheeraa qabsaa'ee Oromoo galma qabsoo isaatii qaqqabsiisuuf hin dandeenye qeeqni jedhu irratti dhagahama. Haa ta'u malee imallee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti jiru kan kanaan duraarraa adda ta'u ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa kanaan dura turtii raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin taasiseen ibsee ture. Waraanni kun yeroo dheeraaf tarsiimoo lola diina ofirraa ittisuu jedhu hordofaa turuu eeruun yeroo ammaa garuu gara tarkaanfii diina haleeluun lafa Oromiyaa bilisa baasuutti cehee jiraachuu ibse. Haala qabatamaa siyaasa Itiyoophiyaatiin wal qabatee dargaggoon Oromoo qabsoo karaa nagaatiif ulaan martii itti cufame humna hidhannoon lolu kanatti baay'inaan makamaa jiraachuun ammoo adeemsa waraanni kun kaayyeeffatee itti jiruuf humna jabaa ta'uu akka danda'utu amanama. Oduu wal qabatuun oduu waraanni bilisummaa Oromoo lixaa fi giddugala Oromiyaa keessa socho'u aanaalee Saasiggaa fi Ambootti humnoota sirna aangoo jiru tiksan irratti haleellaa raawwachuu ibseeti jira. Torbaanota darban keessa Wallagga Bahaatti ka argamtu aanaa Saasiggaatti humni furgaatu urjii lolaa ka waraana bilisummaa Oromoo humnoota sirna aangoo jiru tiksan irratti irra deddeebiin haleellaa raawwachuudhaan aanicha to'atee ture. Humnoonni sirna aangoo jiru bobbaafaman aanaa Saasiggaa deebisanii to'achuuf yeroo garaagaraatti yaaliin taasisaa jiran kan hin milkoofne ta'uu kaleessas lola gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo humna mootummaa irratti haleellaa jabaa raawwachuu ibsuu maddi odeeffannoo keenya. Qeerroon aanichaas bifa garaagaraatti sochii waraana bilisummaa Oromoo naannichaatti taasisuu tumsaa jiraachuu himan. Giddugala Oromiyaa aanaa Amboottis kaleessa waraana bilisummaa Oromoo fi humna sirna aangoo jiru bobbaasu gidduutti loli gaggeeffamu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Lola ganda kaarraa iddoo addaa Shammaa jedhamtutti gaggeeffame kanaan humnoota sirna aangoo jiru bobbaaserraa 20 ajjeefamuu ibsamee jira. Qawwee AKM jedhaman 15 waraana bilisummaa Oromoo booji'uusaa maddi odeeffannoo amanamoon OMN argatee ni mul'isa.
Godina Harargee Bahaa Cinaaksanitti lola humnooti naannoo Sumaalee qonnaan bultoota Oromoo irratti bananii lubbuun namoota darbee jira. Lolli kun fulbaan 26 bara 2021 dilbata darbe araddoota aanichaa hedduu keessatti humnoota kanneen gaggeeffamu kan himan jiraattonni lola kanaan lubbuun namoota 6 dabruu 3 immoo madaa'uu himanii jiranii. Naa'imaa Umar gara Cinaaksan bilbiluudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti lola humnoonni addaa naannoo Somaalee qonnaan bultoota Oromoo irratti bananiin lubbuun namoota 6 dabruun 3 madaa'anii jiraachuun gabaafame. Akka jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise himanitti humnoonni addaa naannoo Somaalee daangaa cehuun araddoota baadiyyaa Diidawaalee jiran keessatti qotee bultoota Oromoo irratti haleellaa gaggeessaniin namoota 6 ajjeesanii 3 madeessanii jiru. Lolli kun fulbaana 26 bara 2021 dilbata kaleessaa guyyaa walakkaarraa eegalee hanga halkanitti gaggeeffamaa turee jira. Qotee bultoonni naannichaatis yeroo hundumaa humnoota Somaalee kan ofirraa eegaa waan turaniif lola guyyaa kaleessaa humna addaa naannoo Somaaleetiin irratti baname ofirraa qolachaa turuu himani jiraattonni. Lolli guyyaa kaleessaa humni addaa naannoo Somaalee gaggeessan kunis aanaa Cinaaksan araddoota daangaa irratti argaman kanneen akka Seeraad, Turqaayiloo, Osaalee, Biyyoo Gabaabduu, Adarraa, Hararii fi Tur'aanoo Jaaman keessatti gaggeeffamaa akka turee fi namoonni wareegaman kunneen 2 araddaa Seeraad keessattii fi 1 araddaa Osaalee keessatti ta'uu namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork garasii dubbise kun himee jira. Lola guyyaa kaleessaa gaggeeffameen qotee bultoonni aanichaa wareegaman 6 keessaa 3 battalumatti lubbuun kan dabarte yoo ta'u namoonni 3 ammoo warreen madaa'an keessaa gargalgalaa lubbuun isaanii baate jechuun hima namni garasii dubbifne kun. Reeffi namoota 6 wareegamanii 3 guyyuma kaleessaa araddoota isaanii keessatti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamee fi 3 guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaanii raawwatamaa jiraachuu itti dabaluun himee jira namni kun. Namoonni madaa'an 3 ammoo yeroo ammaa hospitaala magaalaa Hararitti yaalamaa jiraachuun ifoomee jira. Nijohaidi naannoo Somaaleen lola guddaadhaan uummata qonnaan bulaa aanaa Cinaaksan lafa Diidawaalee jedhamtu itti as fuudhan. Kaleessa sa'aa 6 irratti jalqabamee illaa hanga galgalooftuu lolli sun gaggeeffamaa ture. Araddoota san keessa walumaa galan 6 itti du'e araddaa Seeraadii nama 2 du'e araddaa Hosaaleedhaan nama 1 du'e. Sa'aa ammaa kanallee gara haarawaa fuudhuuf lafa Diidawaalee araddoota daangaatti waraana isaaniitiin kuuraa jiran. Guyyaa har'aatis humnoonni addaa naannoo Somaalee humna dabalataa daangaa araddoota aanaa Cinaaksan irratti buusaa jiraachuu fi qotee bultoonni Oromoo aanaa Cinaaksan waliif dirmataa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. Humnoonni addaa naannoo Somaalee kunneen deeggarsa mootummaa naannoo Somaalee qabaachuu kan ibse maddi odeeffannoo keenya qotee bultoonni Oromoo garuu ofii isaaniitiif waliif dirmachaa jiran malee qaama biroo isaaniif dirmatu hin qabanii je. Lolli humnoota naannoo Somaaleetiin araddoota aanaa Cinaaksan irratti gaggeeffamu kun kan yeroo dheeraa lakkoofsise yoo ta'u waggoota 8 caalaaf araddoota daangaa aanaa Cinaaksan irratti lubbuun namoota baay'ee dabruu qabeenyi barbadaa'uu fi buqqaatiin dhaqqabaa turuun ni yaadatama. Kanaaf lolli daangaa Cinaaksaniin nurratti baname kun miidhaa nurraan geessisaa waan jiruuf akka ofirraa qolannuuf ummata Oromoo dabalatee qaamonni dhimmi ilaallatu hunduu dirmannaa akka nuuf taasiftan barbaannaa jechuun jiraattonni dhaammatanii jiru. Imbasiin Itoophiyaa Masrii Kaayiroo jiru onkololeessarraa eegalee cufamuufi jedhame. Imbasichi ji'oota 3 haga 6tiif tajaajila hin kennu ka jedhu maddi oduu BBC afaan Arabaa sababni rakkoo maallaqaa fi dinagdee biyyattii mudate ta'u Masriitti ambaasaddarri Itoophiyaa Maarqos Taklee tajaajila afaan Arabaa kanatti himanii jiran. Ambaasaddar Maarqos murtoon kun dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti hariiroo Masrii Suudaanii fi Itoophiyaatiin jiru wajjin waliin qabatu jedhan. Hojiin imbasichaas koomishinara imbaasitiin itti fufaa jedhan. Ambaasaddarichi unkurama dinagdee ishee mudate hordofee Itoophiyaan imbasiiwwan 60 biyyoota addunyaa garaagaraa keessaa qabdu keessaa walakkaa cufuu akka maltu ministeerri muummee Abiy Ahmed paarlaamaa Itoophiyaatiif ji'oota muraasa dura dubbachuu hordofee tarkaanfii fudhatamaa jirudha jedhan. Tarkaanfiin kun Kanaadaa, Masrii fi biyyooti galoo galaanaa warra jalqabaa imbasiiwwan Itoophiyaa cufamuuf jiran akka ta'e gabaasi kun neera.
tarkaanfiin imbasii kaayiroo cufuu yeroo biyyoonni sadan Itoophiyaa Sudaanii fi Masrii atakaaroo hidhaa guddicha laga Abbayyaa harkaa qabanitti ta'uun gaaffii uumaa jira. Kaayiroo fi Kaartum Finfinneen akka waliigaltee dirqisiisaa imaammata itti fayyadama bishaanii mirga isaanii hin sarbine akka mallatteessitu dhiibbaa gochaa turan. Finfinneen garuu waliigaltee dantaa biyyaalessaa tuquu hin mallatteessu jetti. Dhimmi kun haga ammaa waliigaltee tokkorra hin gaamne. Torban darbe yaa'ii waliigalaa 76ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti illee ajandaa ture. Torban lama dura immoo ajandaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ture. Manni marichaas mariin akka itti fufu waliigalteen karaa gamtaa Afrikaa akka godhamu dhiibee ture. Sudaanii fi Masriin tole yoo jedhan Itoophiyaan diddee jirti. Aggaammi haleellaa Itoophiyaan isheerratti taasiftee fashaleessuu Sudaan beeksiftee jirti. Tibbana karaa Sudaan bahaatiin Itoophiyaan daangaa ceetee yaalii haleellaa narratti taasistee jechuun Sudaan himatte. Ibsi waraanaa qondaalota mootummaa Sudaan olaanoo kun akka jedhutti humnoota Itoophiyaa yaalii haleellaa bakka umma barakit jedhamutti taasisan booda rukutamanii of duubatti deebi'anii jiru jedha. Maddi oduu Reuters pireezidantii mana marii birmadummaa Sudaan kan ta'an Jeneraal Alburhaan tuquun akka gabaasetti Itoophiyaan yeroo Sudaan rakkoo keessa jirtu kanatti yaalee haleellaa waraanaa kana nurratti taasistee jechuun Itoophiyaa irratti himannaa jabaa dhiyeessan. Jeneraal Alburhaan akka jedhanitti waraanni Sudaan garuu tokkummaa fi jabina waan qabuuf yaalii weerara Itoophiyaa kana haleeluun fashalsuun danda'eetii jira jechuun humna waraanaa isaanii galateeffatanii jiru. Waraana kaaba Itoophiyaa hordofee Sudaan lafa bal'aa Alfashgaa jedhamu Ega humnaan baatii sadaasa bara 2020 qabattee booda hariiroo biyyoota lamaanii booraa dhufee jira. Akkuma Sudaan yeroo Itoophiyaan rakkoo keessa seentee eeggattee lafa weerartee qabatte, Itoophiyaan illee yaalii fonqolchaa Sudaan keessatti taasifame akka carraatti fayyadamuu maltii yaadonni jedhan dhagamaa jiru. Haa ta'u malee faallaa kanaas Itoophiyaan caaltuu rakkoo siyaasaa hamaa keessa waan galteef yaalii kanaan milkaa'uu hin dandeessu yaadonni jedhanis dhagamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa haga gabaasi kun qindaa'etti mannaa Sudaan kana ilaalchisee waan jedhe hin qabu. Was filled by the Sudanese army. Now its commanders tell us they're not intending. Humni wajjin lolaa jirru humna faashistii akka ummataatti nu balleessuuf kaayyeeffate waan ta'eef sirnicha buqqisnu malee boqonnaa hin qabnu jedhan pireezidantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Humni bilisiginnaa sirna faashistii akka ummataatti nu balleessuuf hojjetaa jirudha ka jedhan Dr. Dabratsiyoon Abiy Ahmedii fi dabballoonni isaa weerara bal'aa uummata Tigraayitti raawwachuufis qophii guddaa akka qaban ragaa guutuu qabna jedhan. Uummanni Tigraay ukkaamsaa fi uggura jala jira. Tigraay haala ammaa kanaan ukkaamamtee jiraachuu waan hin dandeenyeef uggura diinaa kana wareegama barbaachisu kafallee ni cabsinaa jedhan. Baatii fulbaanaa kana boodas lafa Tigraay ka ta'e lixa Tigraay ka beebsaa seeraatiin humnoota finxaaliyyii Amaaraatiif kennuuf sirni bilisiginnaa qophii taasisaa jiraachuu himanii jiru. Wareegama keenyaan diinota keenya cabsinee barbadeessina kan jedhan qondaalli kun sirni Abiy Ahmediin durfamu faashistiidha jedhan. Humna faashistii kana immoo irree keenyaan barbadeessu yookiin caccabsuudhaan kan dirqamee jaarsummaa fudhatu goonaa jechuun dhaadatan. Waraanni bilisiginnaa meeshaa waraanaa kamiyyuu fayyadamuun bu'aa tokko hin qabu. Waan isaan yaalan hundaa deebisnee haleeluu dandeenya ka jedhan bulchaan Tigraay waraana uummataa kana yeroo gahaa keessatti xumuruuf hojjetaa akka jiranis ifa godhanii jiru. Yeroo ammaa waraanni keenya dandeettii loltummaa fi hidhannoo olaanaa qaba. Ergamni keenya humna keenya qindeessinee nagaa fi tasgabbii uummata Tigraay mirkaneessuudha. Ergama kana xumurra malee boqonnaa hin qabnu jedhan. Ameerikaa dabalatee mootummootii fi dhaabbileen idil addunyaa waamicha karaa nagaa taasisaa jiraachuu kan yaadachiisan pireezidantichi sirni faashistii Abiy Ahmed garuu yaada kana diduudhaan humnaan dubbii furuu barbaada waan ta'eef karaa hundaanuu keessummeessuuf qophii jabaa qabnaa jedhanii jiran. Yoshee darii yaa baaboo darii. Yoshee darii yaa baaboo darii. Shungam 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 shungam. Yoole kaayi yoole biraan bariite joole. 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 Dukkanni bari'ee yoole kaa. Duumessi gadhiisee yoole kaa. Dachee magariisee yoole kaa. Abaaboo lalisee yoole kaa. Cuccul jettee. Odeessa maddeen alaarraa arganneetti ceeneeti jirra. Kolonelli wal waraansa Ruwaandaa yakka sanyii balleessuu Ruwaandaan jenosaayid ka bara 1994 gosa Hutii fi Tutsi gidduutti godhamee lubbuu lammiilee miiliyoonatti dhiyaatanii galaafate keessa harka qaba jedhamuun hidhame bakka itti hidhamee jiru Maalii Baamaakotti lubbuu dhabee jira.
Seonest Bagosora jaarsa umurii 80 yoo ta'u himata dhaabbata mootummoota gamtoomanii hidhaa umurii guutuutti murtaa'ee turus boodarratti garuu gara hidhaa waggaa 35tti akka gadi bu'eef dubbatama. Guyyoo Waariyoo waa'ee nama kanaa fi hiriyoota isaa isa waliin himatamanii ilaalchee gabaasa bal'aa qindeessee jira. Daawwannee waliin deebina. Former Rwandan army colonel convicted for his role in the massacre of some 800,000 people. Koloneli waraana khadugug sanyi Rwanda keessa qood qabdi jedhamu maaliitti dhamwanki yohammanidha keessa lubbuu dhabee jedhan. Jaarsi gurraachi hidhi buudee kun Tenesto Bagosora jedhama. Namgani 80 sadarka waraana ammoo kolonela yaamama. Dugug sanyi Rwanda khabar 1994 guyyoot 100 godhamuun nami miiliyoona 1 dhiyaatirra wal ballees keessa harka qabdi jedhame shakkamu wagga baay'eetti murteessa. Dhaabbat mootummoota gamtoomanii United Nations timaati. Maali keessa qabanii hidha umrii guutuutti murteessan. Eegeerra bu'anii fi wagga 35 hidhamte baataa jedhanii waada galaniif. Theoneste Bagosora, he has been convicted of masterminding the genocide in Rwanda that killed almost 1 million people. Taayisaayyuu lubbuun dhufte manidhaa keessa harkifte du'a baafte. BBC'n ilmi sarara qulqulleeffadhi jechuun akka gabaase jaarsi jaal Felicien Kabuga humnani dhabbamaa koo keessa dhiboonne qabame lubbuu dhabee jedhu. Namooti akka dugug sanyii dabalate dhiibba mirga namoomaatiin himatan adamsu keessa beesse dhug baasuun ka beekamte biyyiti Joe Biden Ameerikaan nam bakka abbaan qabeenya raadiyoonii televiziyoonaa Libra Dimila Koliinsaa Kabugaan jirnatti beesse Ameerikaa $5 miiliyoona badhaas jechuun baatiriin soqaa turan. Taatullee waggoottan 26 oliif itti copheessa dhaban of jibbaatanii beesseen sunilleen subba Ameerikaa deebi'eeti. Wagga 3 dur jechuun bar 2019 waggoottan 26 oliif barbaadamaa khatur namichi mataarri waraqat soba dabalate boolii yakkamtoota hedduu gad fageenyaan qotachuun eegi jiraataa ba'een booda sakatta'iinsa tasa hajaajjusi Firaans irra godheen Paaris naannoo Asniir Shunshaayinn jedhamtu tarkwar nageenya buusa ministeerii haqa Firaans addunyaaf tolche. Faanti saqar Keeniyaa Naayiroobiitti mamaa turte. Felicien Kabuga garuu asuma Awurooppaa kee Firaans jiraacha ture jedhu. He was one of the world's most wanted fugitives. 84-year-old Felicien Kabuga, the man accused of financing the militias that massacred 800,000 people in 100 days during the Rwandan genocide. Akka gabaasi miidiyaalee jedhe duuba abbaan qabeenya hagaafas qabam kun hidhattooti yakka dugug sanyii gostuusii rabbar 1994 raawwataniif deeggarsa maallaqa guddaa dhangalaas jechuun himataan. Inni garuu waan kan tokkolleen tolchin jechuun xaraarratti mormatee jedhu. Walitti bu'iinsa gosa khabar sun biyyi Paul Kagame Rwanda keessa godhamuun ilmaan nama baangaaf gajaraa walgat kanaan jaarsi cubbichi kun raadiyoo biyyattii raadiyoo televiziyoonaa Libra Dimila Koliinsaa yookaan RTLM jedhamuun beekamtu hundeessuun ejjeefamu bulcha biyyattii taanselmaantusi hedduu obbaasisu isaa dubbata. Eebli guyyaa 7 bar 1994 pirezidaantii Rwanda Juvenal Habyarimana Kagusutii keessa dhala indeeqe yookaan xuyyuur fudhatee odusamir balali'uu qaamin beekamne naannoo dirree xuyyuur Kigali taleelamu warrin deeqe keejjir cuf pirezidaantichi dabalate samirraa caan. And his Burundian counterpart Cyprien Ntaryamira, both Hutus, was shot down, killing everyone on board. Yeroo kana finxaaleeyyiin gare Hutuu jechuun uummata guddaa biyyattii khatur taleella kan qaaminurra raawwat gare finciltootusi Rwanda Patriotic Front jechuun gareen dargaggoota paartii bibbulchitu hara cufuun namraachiisu eeggalte. Halkan dhibbaatiif guyyaa dhibbaa sa'aatii 2400 keessan namooti miiliyoon 1 dhiyaatan billaa baangaaf gajaraan ijjeefaman. Ab Tenesto Bagosoraallee waraane kun dhaabbate paartiin pirezidaantii ammoo Paul Kagame Rwanda Patriotic Front tangoo qabatte jennaan miliquun biyya baqaate. Waggoota lamaan booda immoo Kaameroon keessatti harka warri Interpol bu'uun murteef dhiyaate. Akkeen war faranjoota adduu bar 2008 kee dhaabbati yak Rwanda keessa gaafas ta'e qoraatu. The International Criminal Tribune for Rwanda jedhama. Namni kun dhala nama dararuuf ministeera muummee biyyattii Agaate Awilingmaana yookaan maadame Agaate dabalate qondaaltota duraachiisuun isa mirkanoofnaawwan kibuusaan. Amma kunoo murtee waaqa qabatte dhukkubonneetiin laf dhugaa godaanee jedhaan. Tenesto Bagosora jaarsi gan 80tiif koloneli waraana lubbuu dhabee jedhe. Bagosora maintained he was a victim of propaganda by Rwanda's current Tutsi-dominated government. Irra deebi'uudhaan baga boruu gannaa baasanii birraa ifaa agartan daawwattoota keenya oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolamneetu jirra. Waa oduuwwan keenya daawwattaniif galatooma.